wanti walitti nu dabarsu hin jiru bar Abduu sina dhagayama tokko fa'a. Abdii ol qaba shi. Eenyu Nama Abduu sina dhagayama. taasa immi ciriin haasa dhugaadhaaf jira dhugii duniyaa bitira shi. Okay, dubbiidhaaf. Dhaggeeffat duraani birrii 200 Zakiraa irraa fudhee ture tokko jedhe. Si galchala. Birrii 200 naa ergitee jirti Zakiraan tokko jedhe. Birrii sana naa galchii jennaan birrii amma of hirkaa hin qabuun siin jedheen Zakiraadhaan. Si galee? Jennaan utuu birricha akkasitti taa'u birriin Anwaar hirka jira. Anwaartu harkaa fudhatee ture. Anwaar hirka jira. Qoyi Anwaar hin dhuuf mana hin jiru si dabarsaa yeroo inni dhufee harkaa fuudheen si dabarsaa jedheen Zakiraadhaan. Si galaara? Amma qoy gabaabinuma dubbii dheera saawuloo. Na dhaggeeffadhuu ka'ikaa. Dubbii bakka dubbiin jiru. Bakka dubbiin jiru na dhaggeeffadhuu ka'ikaa. Man birrii qoy kan hin afmaa asirratti si gaafadhu kan hunda himtu birrii namni Saadiyyaa harkaa fuudhe si immoo Anwaari. Anaamiti Habiibi anaamiti Anwaari makiinaadhaan dhaqee fuudhee bar makiinaadhaan dhaqanii harkaa fuudhan. Kunoo Zakiraan Ilaalmee Abdus qoy. Abdus dhagaye. Maqaa kootiin birrii kun maqaa kootiin yoo darbee jiraate nan kaffalaaf maqaa kootiin yoo darbe dhaggeeffadhu. Maqaa miti maa akkaawuntii gosa gosaatiin galchuu danda'a. Galchi jedhee namni intala birrii yoo dhumaan dhaggeeffadhu la gaafas na bira teesse maal jette Zakiraan birrii anatu kashii kaffalee fi isa si biraas isatti asab na biraa Anwaarii kennitee achi 3,000 dhaqee fudhate Anwaar. Birrii 4,000 fi 200 fudhate. Birrii 100 immoo masgiidaadhaan immoo maan ta'e naa galchii jettee Anwaaritti himtee jennaan Anwaar birrii 100 asii galche Itoophiyaa fi achumaan birriin sii kun birrii 4,000 fi 100 ta'e. Sii galee isii biraa dhaqee 3,000 fudhatee dhufe. Sii galee birrii 3,000 kennitee birrii Abdus na dhaggeeffadhaan sitti hilmaara. Na dhagaatta Abdus. Bilbila banatteedha ni. Haga kanaan birrii 4,200 qaba achuma hadabalamu jette. Isa kesi biraasi isatti kennii jennaan silaa isa bira jira jedheen Anwaaritti mee okay birrii viizaa waan hanqate achi asnaafa kennitu jedhee achumaan dhume. Si galee dubbiin kan koo waraqaan xumuramee jira birrii dabarsidhe namni jara kanatti dubbate eenyuni dhagaafiin koo. Habiibi utuu waraqaan bayin dhaqee Anwaar hattaa bira fudhateen siin jedhaara bar utuu waraqaan bayin dhaqee fudhate Anwaar biraa Zakiraa biraa bilbilee dhaqee fudhate. Sayidaa gisee tokko qoy andi Abdusee gisee Anwaar jiru Afizitti dabarsa Afiz immoo Anwaaritti dabarsa. እዚህ ጋር ሽግራቸው ሁለታቸው ጋር ነው ወልቲ ደርሳ ጅሩ ዘረ ለማን አብዱርማን ኤሰ ጅራረ ያየ ተላከ ተንቦታ ሊየደተም ተንተ Abdus ያለባችሁ ማን አብስ ወንደ ሲምቤኩ ሳዲ የባኬ ቀባት ወንደ ሲምቤኩ ቀብደኑ አናዋሪ ብሪ ልቂን ከነ መለ ብሪ ቢዛት ይምት ከን ሰገሌ ሱዲት ቀበቹ ኖ Algerdia jira bar. Okay, stop. Sagaleen trisitiin hundi dhufaati rakkoon qabu dubbadhu mee ati Zakira. Dhugaa jirtu kan akka nedhiiti ummataaf asirratti kun mana yookiin ijaarsummaa wayii dubbannee kun badii qaba minaamin jechuu miti birriin talaa akka goone haqa si deebisiisuudha nuti. Kan immoo yeddu dhaabbatee haasofsiise haafizi waan ta'eef haafistu kaffaluu fi qabaadha nuti wanti jedhaa jirru waa tokko wanti biraan jiru. Yeddu dhaabbatee haasofsiifne kanumti fuudhee haafisi bar alasiin itti kennuu didduyyuu kottuu itti mi waa tokko rakkoon qabu biizaan hin baafnaa fi akkuma ijoollee keetiin goona kottuu dhaqeetti naan jedhan malee kan jarri walitti erge jara. An isiidhaatti ergee ka'een keessa gale. Inni birriin moo kashii fuudhe jedhu birriin kashiin fuun. Ani kalifaan haadha nama isa bira jiru yookaan gastii kana keessa jiraatan dhaggeeffata yookaan dhaggeeffachuu dhiisuu danda'a. An birriin liqiin kenne malee birrii biizaan kennin. Erga birriin kun dhumee obboleessisii kun dhufee naan obboleessa siiqee baluudhaan naaniif suudiin kun lama taanii deemne gaafa sana. Obboleessi siiqee baluudhaan gaafa sana erga birriin tini jiraan walii gallee dhufnee kaane jechuudha. Guyyaa chollee gallee yoo birriinaa kenni naan jedhe Anwaar. Waan nama saabsisuun hin dhabe ati birriinaa kenni inni siinaa galchite siifan kennaan andiraaman barbaada birrii Itoophiyaan barbaaduun jedhan okkee rakkoon qabu naan jedhe. Kalifaan jira jechuudha laa kalifaan fiduu danda'aafis beekaati malee. Achumaan okkeedha birrii kana kashiin kenneefan. Gaafa biizaan kan suudii kun dhumuyyee birrii isa sana ati fudhadhuu naan jedhe. Sagalee itti qabeen suudii birrii ijoollee kana biraan qaba naa galchiin jedheen lakkee hin galchuu jette. Yoo jarri galchi jedhan malee hin galchuu jette.
Okkeen haafi sagalee qabiif suudinaa galchuu didde sagalee qabiifiin jedheen. Achumaan ishee jedhee narkaa fuudhee akaawuntii kanarratti anatu galchi jedhe galchii jedheeniin. Achiin ishiin galchite jechuudha. Anuma qofitti eddee kana laa eddee qabxiin guddoon. Namni qoy. Namni birrii kana qoy mee qoy saadiyya qoy. Ila eddeen qabxiin ijoon an argadhe maali? Haafis dhufee saadiyyaadhaan galchii fi birrii nu biraa qabdi kan jedhe Anwaari moo haafisi ka birrii galchedhe saadiyyaan akka birrii kan keessii galchitu godhe. Anwaariin hin beeku Abdiseeq ya Rabbii jedhe Anwaar dhufee Anwaariin gaafa duraa somnaa Zoro haafizoo dubbiin sumarra jira waan ta'eef akka goote godhi birrii intala kana walirraan qabnu Anwaar wallahi yoo abi harkaa ba'ute Rabbiirraan fudha jedhi malee ilaahi sobidee. Abduse na dhagayi. Yoo birriin maqaa kootiin galee jiraadhe nan kaffalaaf. Birriin maqaa kootiin hin galle immoo waan fedhe yoon ta'a malee. Amma boleessoo barabaraa maqaa kootiin yoo gale nan kaffalaaf birriisi. Maqaa kootiin akkaawuntii korra yoo inni gale haga fedhe ziyaadaa godheen kaffalaafan. Okay, kana akaawuntii. Yoo namni bade birrii namni nyaate bade anoo barbaade Anwaariin biraan qaba. Birrii namni nyaate badeen kasii kaffalaan. Okay, qoy gaafis. Qoy. Mee dhaggeeffadhaa jirana maaliif mukaa hedduutti na rakkistuu miti. Dhugaan jirtu birrii kana kan kaffaluu qabu si haafis waa tokko achi qaban qabu. Maaliif kan dhaqee zakiiraadhaan intini saadiyyaadhaan sagalee birrii nu biraa qabdi dabarsiif jedhee akkasii. Abduse maal gooti mana keenya teessee birrii dudduubba siin isiidhaa dudduubba siin kaffalee yoon immoo birrii kana akkas jedhee sagalee siin qabsiifne naan kennitu. Telefoona sirratti hin qabe akkas jedhiiti akkasiin birrii naa kennitu naa godhii jetti yoo an akkasin jenne jettee yoo siin quraana qabdee kakachiisaa mee quraana qabsiisaa kakachiisaa zakiiraa kan. Jettee moon jenne saadiyyaadhaan kaffalii fi jetteetta moon jenne. Akkaawuntiin itti ergadhaa jette yoo itti naa himte malee intalli kun itti naan galchitu jette birrii. Ayyee maaloo jettu dabarsiif jette moon jenneedhaam. Hafiz birrii kana dabarsiif jettee saadiyyaa indee na cennaa. Ala dubbiin itti jabaatu utaaluu ta'e dubbiin miliquun hin danda'amu. Wallaahi Abduse risiitiis kan natti ergee jechuudha. Risiitiis kan ergee kunoo ergee kan immoo likoordii isaarraa jalqabee biisaa ijoolleerraa jalqabee jechuudha. Allikoordiin isaas na bira jira maalillee hundi isaa jechuudha. Asirraa waraabee silkiin isiniin haasaaru kanarran jira akkasitti kun uummata guutuu dhaggeeffachuu hin danda'u. Naagalchi jettee naan hin galchuu. Dhaggeeffadhu an hojiin qabaa dhaggeeffadhu. Riisitii qofa maqaa kootiin gale naa ergaati warri riisitii naa ergaati birrii waan isinii wajjin bo'aa ooluun qabu waan isinii wajjin bo'aa ooluun qabu. Mee abbaan haafis birrii fuudhe jettanu qaamaan na bira kottaa kalas. Waan inni tokko sodaadhee nyaatiin kafsiin kaffalu ana badi. Risiitii irratti naa ergitee irratti galchi kanarratti naan jette kamishii. Riisitii naa ergi riisitii an birrii maqaa kootiin si ergi narra galchite naa erga. Okay, Lisa bareeda bira geenyeer. Amma zoro ani akkam barbaaden godha. Kottuuti yoomna qabaate narkaa fuudhaa birrii si deebisaadha miti wanti jedhaa rakkoon qabu giidoo qabaate. Anis ijoollee biraan qaba Abdus kan immoo inni ofii isaatiin itti ergee kan ijoollee biraa kan hin biraa qabu jira kan biraa koo kana qofaa miti bar. Uummanni Oromoo dhagaa jira viidiyoo kanas waraaba. Haafis jechi kan kee isin shamara humnan qabdu harkaa fuudhee akkaawuntii kootiin hin galle an akkana yoo balandeessan kottaa hudha qabaan harkaa fuudhaadhaa deebiin kan kee. Ilaa Abdus Dagai abbaa mee nama barbaade haafis birrii namaa nyaataa jedhiiti asirratti laboobini haafis birrii namaa nyaataa abbaa barbaade gaafa dhumee kottu ijoollee walitti harattee tolatee seerraan iyyiniiti. Dura qoradhuu kan kottu dura. Dhaggeeffataa jirtu. Uummata Oromoo miti abbaa feetetti dubbadhu dhaqiiti. Ishi. Abbaa feetetti dubbadhu nama gantaa godhuu miti abbaa feetetti dhaqii dubbadhu. Okay, hundi keessan iyyuu baga argitanii eenyunni akka Dubaayin keessatti hattuu guddaa ta'e ijoollee miskiina mana madaamiitii nama sinii fida jechuudhaan birrii 200,000 wayi kara 100 meeqaa kan nyaataa jiru kunoo furdoosa suuraa isaanuu kaa'i. Kara biyyaatiinis maatii isaa iyyaafannee maatii haadhaaf abbaa isaa finnee asirratti waan gochuu qabnu ni goona erga xiiqii ta'e. Erga isin dabarsee meeqa godhee dhugaan ragaa walitti bahame mormuu yoo humna qabaattan narra yoo gale akkana jechuuni hateera akka barbaadaniin narkaa fudhaadha hatuu of amanuun waan tokko jechuudha. Erga anillee angaafa duraa kan jedheeni Abdul. Please ko hattummaa isaa koomentiidhaan haafis hattuu jedhaa barreessaa guutuu namni 400 bakka hundatti viidiyoo kanas ni maxxansitu akka namni biraa of eegus maatii isaas immoo na amanaa barbaannee finneetiyyuu asirratti waan barbaachisu hunda ni goona.
Birrii kan keetis immoo hudha qabnee funyaan qabnee harkaasii fuudhan aman. Minim amaara jechuun Dubaayin keessa baga jiraate waan ta'eef ati Dubaayin jirta. Vida masrajaa keessan hin balleessin riikeerri godhadhu achi kaawwadhu. Inni nu huyna koo laalee akkas jedha bar huyna koo laaleeti bar kan inni akkana caffaraaru tun nama waan beeku qabaadhee hadda nama asiifachii jechuudha nama gahaa tokko jechuudha beekumsa nama guddaa qabaadhee akkasumatti hin caffaru beektamti huyna koo hamman ga'u na argeeti beektaa wanti inni akkasitti caffaraaruuf siigalee birrii hamma jedhu kana hin galchu siidhaan jedheen naan kunuuti siin wallaahi nama jiru jechuudha hin galchu zakiiran jedheeniin amboritu wayitii ijoollee didoo kana nan sodaadhaan jedheeniin. Angalchu dhiisi anatu wayitiitu ka'ee waan atti godhe nan sodaadha sirratti hin galchu jedhe keessa waan dhuftee na gaafattee naan hin galchu aafis yoo inni kottuu galchi naan jedhe malee hin jedheeniin aafis sagalee naa qabee anatu siin jedhe galchi birrii kana naan jedhe anatu siin jedhe kunoo sagalee isaa siifan erga yoo barbaadde keessoodhaan waraabee jechuudha silkii naa taa'u kanatu jira. Wantaan immoo inni nu wanti akkana caffaree maraataaruuf humna koo laalaaf maaliif waanan jechuudha namaatiif achi intinaa deemiti jechuudha argitee kanaaf isiin waan gootu qabdu furriin haadha kee qabu irratti warri waan kana sirriitti furmaataatti gochuu dandeessan haqa obboleettii keenya miskiina kanaa haadha kee wanta jalaanatti barreessitu barreessinni wajjin sallaa gadi Please warri waan kana intala kana gargaaruu dandeessan ragaa wajjin kunoo ragaan itti bahamee akka inni nyaatee jiru akka inni dabarsi jedhee birrii kana hunda akka inni dabarsiise argitaniif waa tokko fiichi waa achi qabaan jiru nyaata salaamu alaikum abdusee irratti qabna waan jiru dhugaa dura irraa baraata akkamii jirra wallahi alhamdulillah inni dubbe gadi kumaa inni abdusee dhaggeeffadhu wanti akkana waan humna koo argeedhaaf annaman beekullee biyya keessaatiif achi deeme. Barakallahu bikum. Obboleettii kiyya Saadiyaa. Sabrii godhishi sabarii miitii Rabbi obsasiifa kennu. Inni kun yoo maal balleessi? Kunoo innis obboleettii keenya kana akkuma kana namni akka obboleettii keenyaatti nyaatame jiru jira. Ammaa kunoo mucaa adda siifan fidee waa hunda xumursiisee birrii 200 meeqa Saadiyaa? Birrii meeqa? Lamaaf jaatama wallahi kuma dhibba lamaaf jaatama kashi harkaa fudhatee ka'ee ilaa dhaggeeffadhaa muuyitiin irratti hin qabinaa wanti inni irratti caffaraaruuf haafis akka nama anna. Irratti godhamaa ture Abdusee. Lakkii asitti maqaan kan keen kaane lakkii namni siimata hin jiru yoo himannaan siiti dhufe malee. Lakkii bayi siina dhufu hin jedhu maaf dhufa maangu maaf waan nama nyaata. Amma maal goona maayir nu gargaaruu hin dandeessu haafiziin kun Dubaay. Mucaa safara ga'e jechuudha keenyatti isheessitu godhaa turre. Dubbadhu malee waan ta'e. Safara jechuun maa inni sila safara jechuun ani hizbii dhedhoon bakka bu'asitti fakkaate moo? Hizbii dhedhoon bakka bu'asitti fakkaate lakkiin beekuwan nama tokko hin beekuwan namatti fiddan. Kantiibaan biyya jaraasii jechuudha keenya egaa maal goona? Laa sorry brother wallahi nama tokko keessaa beekuwan nama si fidee bira taartan kana tokko hin beekuwan. Min amma laal gurbaan kun intala miskiina kanarraa dabarsi birrii jedhee jennee akkasiin isin godhu wadhee erga birriin harka ga'ee jalaa callisee jira akkam goone birriin talaa kana deebisna maal goona mee furmaata irratti mucaan miskiina namoonni akkin itti dabarfate kuni akkam akkamii viizaan bahee wanti hunduutu mureera moo ergitiin nyaarra gaa Afrikaa qabdii waa hunda iyyuu fakkeessaati.